Tasalonqeetiif barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa jalqabee amma 17 ergaa jiru waliin ilaalla. Ergaa Phaawulos warra Tasalonqeetiif barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa jalqabee amma 17 hin dubbifna akka jedha. Obboloota warra Gooftaadhaan jaallatamtanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichatti amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a. Ulfina Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isinis akka argattanitti inni karaa wangeelaa isa nu isinitti finnee isin finnee kanatti ergaa caaffataatiin tun ta'anii qabamtanii jabaadhaa dhaabadhaa. Ammas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan keenya inni nu jaallate ayyaana isaatiin jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf hin kenne. Isumatu innumti ergaa Phaawulos warra Tasalonqeetiif ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa jalqabee 17tti ergaa jabaa tokkotu jira. Ergichi waa'ee warra fo'amanii dubbata. Warra Kiristoosiin fo'aman jettanii qabachuu dandeessu mata duree. Isin warra Kiristoosiin fo'aman. Fo'amtoota Yesuus Kiristoos. Warra Yesuusiif adda baafaman. Kutaa ammaa kana keessatti ergichi wantoota gurguddaa of keessaa qaba. Anis tuqawwan akka dubbiidhaan nu malutti itti fufeeman tuqaadhaan dubbadha. Phaawulos warra Tasalonqeetiif yommuu barreessu seenaa warra Tasalonqee kun seenaa gaarii qabu baay'ee. Waldaa gaariidha. Gaafa akka jennu dubbii Yesuus Kiristoos warra dhagaan warra hubatan warra moo hojiitti hiikanii keessaa fi waldaa baay'ee Phaawulos galateeffatudha. Hin galateeffatamti waldattiin. Keessumaa akka isaan itti walii wajjin jiraatan obbolummaa isaan walitti argisiisan gargaarsi isaan warra harka qalleeyyii ta'an isaan gidduu jiraniif godhan akkasuma immoo tumsi isaan Phaawulosiif isa addaan fo'amee addaan bahee hojii wangeelaa hojjetee hojjetaa isaanii ta'e sanaafis tumsi isaan godhanii fi isaan galateeffata. Kana malee jireenya amantii isaanii guddachaa adeemuudhaan isaan galateeffata. Jireenya amantii keessanii isa duriirra amantiin keessan amantiitti guddattaniittu jedha. Lammaffaa hojiitti hiikuu dandeessanii jedha. Amma egaa ergichi guddaa waan ta'eef waan mana afaan korraa dubbadhu dhaggeeffachuutu isinirra jira. Seenaan isaanii wantoota akkasii kanaan guutuudha. Wantoota kwaalitii gaggaarii ta'ee fi irraa baratamu gaggaarii qabdi waldaan kun. Ergaa isa lammaffaa kana keessatti egaa Phaawulos warra Tasalonqeetiif yommuu barreessu egaa jedha dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin akka kanatti simachuudhaa fi qophaa'uu keessaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin eeggachuudhaa fi akkas dammaquun keessan baay'ee gaariidha jedheeti iddoo jirtan kan immoo gadi hin dhiisinaa jedha. Fo'amuu keessan kan isin wallaalchisan Gooftaaf jiraachuu keessan dhugicha isa hubattan irraa immoo kan isin kaachisu Kiristoos isa fudhatan irraa kan isin kaachisu baay'een isin naanna'ee jira waan ta'eef isa kanaaf of eeggannoo godhaa jedha. Qoqqobbii isaa isa kana. Sababii fo'amanii isaanitti dubbata. Anis isa kanan fudhadhee dhufa. Sababiin fo'amuu keenya, sababiin adda ba'uu keenya, sababiin Kiristoosiin waamamuu keenya maalii isa jiru qofa irratti kan xiyyeeffadhu. Dubbichi bal'aadha. Ani garuu akka nu galutti sababiin fo'amuu keenya maalii? Akeekii fo'amuu keenya maalii jettanii qabachuu dandeessu. Isa booda tokko lama jennee itti fufu. Sababiin fo'amuu keenya inni jalqabaa akka fayyinuuf warra Tasalonqeenis maal jedhaa? Akka fayyifamtaniif fo'amtan, akka fayyifamtaniif waamamtan, akka fayyifamtaniif adda baatan jedha. Adda ba'uun keessan, dhugichatti amanuun keessan, hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamuun, jaalala isa Kiristoos isin waametti qabamuun keessanii kun hundumtuu jedha. Akeeka fayyuu keessaniiti jedha. Fayyina kana keessa immoo maaltu jira jechuudha. Kiristoosiif jiraachuu, ijoo hojii gaariidhaan argisiisu isa kana tokkoffaa irratti akeekii waamamuu yookaan fo'amuu sun akka fayyiniif. Lakkoofsa 13 nan dubbisa. Hundumti keessan iddoo jirurraa dubbisuu dandeessu. Harka keessan irraa jechuu kooti. Obboloota warra Gooftaadhaan jaallatamtanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichatti amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fo'ateef
nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'aa jedha. Sababii Phaawulos warra Tesalonqeetiin qabee Waaqayyoon galateeffatu, sababii warra Tesalonqeetiif Waaqayyo kan inni ittiin galateeffamaa jiru sababii fayyina isaanii qofa. Asitti dubbii jabaan tokko jira. Gooftichatti qabamtanii qulqulleeffamtanii dhugichatti amanuudhaan akka fayyidaniif jedha. Hafuura qulqulluu fudhachuu dhugichatti amanuudhaan akka fayyidaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee isin waame. Akka fayyinuuf. Fayyina isa jiru kana keessa hiika baay'eetu jira. Sababiin fayyuu keenya mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf. Isa kana asumaan wantoota yaada koo keessa waan gooftaan natti fidu isinitti dubbadha. Sababiin fayyuu keenyaa immoo sababii maaliifi? Sababii mootummaa Waaqayyootiiti. Mootummaa Waaqayyoo isa dhuunfaa hin qabne ifa bara baraatiif qophaa'uudhaaf fayyini. Biyya lafaa jalaa duune Kiristoositti amannu. Yommuu biyya lafaa jalaa baanee Kiristoositti amannu hin fayyini. Maaliif fayyaa jirraa? Jireenya bara baraatiif. Gara Kiristoos dhufuun badhaadhumaaf akka hin ta'in, waan biyya lafaarraaf akka hin ta'in sirriitti jala mureetti namni kun Phaawulos. Jara kanatti waldaa kanaan sababiin isin warra jalqabaa taatanii fo'amtanii biyya waa'ee mootummaa Waaqayyootii fi gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti gaa isinii mudaa malee immoo ta'uutu isin irra jira jedhetti. Fayyitaniitu erga ta'e mudaa malee ta'uutu isin irra jira. Karaan namni ittiin mudaa malee ta'u Yesuus Kiristoositti qabamee dubbii isaa keessa jiraachuu qofaan obboloota. Tarii attamitti qulqulluu ta'a, attamitti mudaa malee ta'a, ani hir'uudha, dhalli namaa cubbamaadha, nuyi jireenya bara baraatti hin gallaaf hin dhiifnaa isaan beennu kan jedhan hedduudha hin dhageenya waan ta'eef kallattii maanu kan wajjin dubbatan. Namni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti yoo amane akka dubbichaatti yoo deddeebi'e isa amma obboleettiin keenya nuu kadhataa turte yoo akka dubbichaatti deddeebi'e jireenya bara baraa sana harkarraa qabaa jechuudha. Lakkoofsa 13 irratti sababiin fo'amuu keessanii fayyinaaf jedha. Fayyuun ni jedhu kun isa namni si'a tokko dhukkufatee deebi'ee fayyu qofa miti. Isa namni fooniin dhukkufatee fayyu miti. Fayyina hafuuraati. Cubbuurraa dhiqachuudha. Birmaduu ba'uudha. Fayyina ittiin jireenya bara baraatti galuudhaaf fayyineedha obboloota. Sirrii dubbachuu danda'u qabna. Lammaffaa isa nuuf kenname Kiristoositti dabalamuudhaaf lakkoofsa 14 isa nuuf kenname Yesuusitti dabalamuudhaaf waamamne yookaan fo'amne. Lakkoofsa 14 ulfina gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isinis akka argattanitti inni karaa wangeela isa nuyi isiniif finnee kanatti isin waamee. Ulfina gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isinis akka argattaniif jedha. Baay'ee natti tola kutaan kun. Amma nuyi cubbamootaaf dadhaboota garuu Kiristoositti amanuudhaan ulfina Yesuus Kiristoos arganne jechuudha. Amanuu qofa. Sababiin isin fo'amtanii jedha. Ulfina Yesuus Kiristoositti dabalamuuf jedhetti. Baay'ee namatti tolu kutaan. Lakkoofsa 14 irratti ulfina gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti isinis akka keessatti akka argamtanitti inni karaa wangeela nu isinitti lallabnee kana isiniif kenname itti isin waame ulfina ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti waamamtanii jedha. Ani cubbamaan isin warri cubbamoon ulfina Yesuus Kiristoositti waamamnee jira. Fakkeenya salphaa tokkoo fi ifaa tokkoon isinii kenna. Biyyuma lafaa irrattuu namoota si'a tokko horiidhaan iddoodhaan qabaachuudhaan nama caalu jedhaman gaafa isaan nama waaman waamicha haa ta'u yookaan mootiin tokko gaafa nama waamu attam namatti tola obboloota. Ulfina sana nama baay'ee jaallattanii nama iddoo guddaa jira jettanii yaaddanii gaafa isaa wajjin jiraattan gaafa isaa wajjinii wal argitan baay'ee gammaddu. Ulfina namaati kun. Nama akkasii jinan oolee nama akkasii sanan argee jettu hin oolu akka jechuun. Kan Yesuus Kiristoos ittiin waame jireenya akkasii kana miti. Waan irraa argamee barbaadu miti. Ulfina ilma Waaqayyootti waamamuu keessaniif caalaatti gammadaa. Kanan isinitti dubbadha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ulfina qabutti nu waame wangeelli kun. Karaa wangeela nu isinitti lallabnuu jira. Wangeelli Yesuus Kiristoos har'a sanaaf isinii gara mootummaa isaati, gara ifaatti, gara mootummaa Kiristoositti nu waame Kiristoositti dabalamne. Ameen. Nuyi Yesuus Kiristoositti dabalamnee jirra obboloota. Seenaa namni Waaqayyo Phaawulos jedhu sana baay'een jaalladha. Eenyutu Kiristoositti addana baasaa? Beela moo quufaa?
ari'atamuudha, qullaa ta'uudha, jaalatamuu moo jibbamuudha, homtuu jedhee deebisa dhumarratti. Homtuu Kiristoositti adda nu baasuu hin danda'u. Kiristoositti dabalamuusa sirriitti adda baafateera. Kiristoosii wajjin akka wal arganii jiran sirriitti adda baasee jira. Hubateera. Waaqayyo dhaloota akkasii amantiin isaanii kanarra ga'e nu taasisu. Guutummaa guutuu sadaffaa lakkoofsa 15 lakkoofsa 15 dhugaamaa jira. Sagaleen kun dhaga'ama. Gidduutti xinnoo badee tureen dhaga'ama. Akka neetwoorkiin rakkoo qabu natti maayira. Inni kan biraan sadaffaa irratti jabaannee akka dhaabannuuf lakkoofsa 15 hin dubbista. Lakkoofsa 15 sirriitti na duukaa bu'a. Baay'ee gabaabseetan xumura lallaba kana daqiiqaa gabaabaa gidduutti ammasitti garuu sirriitti na duukaa bu'a. Waan waaqayyo dubbataa akkasiin dhaggeeffattan abdii qaba. Sirriitti gurra keessatti qaba. Na duukaa bu'a kutaa macaafaa kana dubbisaa adeema. Lakkoofsa 15 irraa nan dubbisa. Waan inni jedhu lakkoofsa 15 irratti akkas jedha. Egaa obboloota nanaa barsiisa dubbii afaaniiti yookiis ergaa caaffataati nu biraa isinitti darbetti qabamtanii jabaadhaa dhaabadhaa. Ergaa isa qabu, ergaa isaa Waaqayyo nutti kenne, ergaa isaa afaaniin isinitti himu, ergaa isa caaffataan isinitti dubbanne kanatti isa nu biraa isinitti darbetti maal ta'a? Jabaadhaa dhaabadhaa. Ergaa kanatti jabaadhaa dhaabadhaa. Rakkoon keenya bara har'aa asirra jira jedhee yaada. Dhaabachuu dadhabuurra jira. Namni maaliif akkas raafama? Namni maaliif amantii isa fudhaterraa gara booddeetti deebi'a? Namni maaliif wangeela faayidaa biraatti jijjiira? Namni har'a tajaajilaa jijjiiruu ture, kaleessa tajaajilaa ture, har'a maa dhabama jettanii yoo yaaddan hundeen isaa isa kana jabaatanii dhaabachuu dadhabuudha. Jabaadhaa dhaabadhaa jira sagalee Waaqayyoo. Wangeela irratti yeroo dubbistanii wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 irratti namni hamma dhumaatti dhaabate hin fayyaa jira sagalee Waaqayyoo. Namni hamma dhumaatti dhaabatu hin fayyaa jedhee dubbate Yesuus Kiristoos. Hamma dhumaatti dhaabachuu barbaachisa jireenya amantii kun. Iddoo kanarratti jabaadhaa dhaabadhaa waan darbe dhiisanii waan keessa jiran si dagatanii dubbii Yesuus Kiristoos irratti hundaa'uu barbaachisa dubbiin akkasii. Macaafa qulqulluurraa wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 yeroo dubbistan lakkoofsa 24 irratti Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti namicha isa mana isaa dhagaa irratti ijaarrate Yesuus Kiristoos gaafa jaje yookaan immoo hojii isaa sana gaafa mana isaa dhagaa irratti ijaarrate namichi kun gaariidha namni akkasii gaafa jedhe Yesuus Kiristoos. Bokkaan roobee lolaan lolee qilleensi mana sanatti bu'anii manni sun hafan jedha. Hundee waan qabuuf jedha. Dhumarratti manni sun maaliif hafee jettanii immoo yaaddan hundeensaa dhagaarra waan dhaabateef jedha Yesuus Kiristoos. Hundeen keenya dhagaarra dhaabachuutu irra jira jechuudha. Amma lolaatu natti bu'ee, bishaantu natti bu'ee, qilleensa na raasaa jira, teekinooloojii na raasaa jira otoo hin ta'in inni nuyi jalqaba irratti tarkaanfii fudhachuu qabnu eessa dhaabannee jira isa jedhu of ilaaluu jechuudha. Jabaatanii dhaabachuuf hundeen ofii murteessaa. Kiristoos irra dhaabachuun isiniif haa ta'u. Kiristoos irraa utuu Kiristoos irra dhaabadha. Achirra ilaalaa obboloota koo lakkoofsa dhugaasa biraattan darba. Dura koo kana ergaa tokkotu jira waan ta'eef achittan aariifadha. Isin garuu qabachaa madeemaa waan asii dubbadhu kana. Kiristoos ayyaana isaatiin abdii fi jajjabina baraa nuuf kennee jira. Lakkoofsa 16 ayyaana Kiristoos abdiif karaa ayyaana Kiristoos. Ayyaana isaa isa kana naa kenname kana gatii dhabsiisuudha namni Waaqayyo. Ayyaana Yesuus Kiristoos kana maal arganne nuyi abdii jajjabina bara baraa arganne. Abdii bara tokko miti, abdii nyaatanii buluu miti. Abdii amma lafarra jiraatanitti ittiin jiraatanii booda immoo badu miti. Abdii bara baraa karaa ayyaanichaa arganne, jajjabina bara baraas karaa ayyaanichaa fudhanneerra. Nan dubbisa akka nu galutti.
Ammas gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bilbila kanarra seenee ture. Ammas gooftaan keenya jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kennee jedha. Maayikii kee banadhu. Lakkoofsa 6:4 irratti lakkoofsa 4 irratti ayyaana isaatiin abdii fi jajjabina bara baraa nuuf kenne jedha. Lakkoofsa 16. Ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenya nu jaallate ayyaana isaatiin jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kennee baay'ee namatti tola. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiin jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kenne. Abdii attamii abdii bara baraa jajjabina bara baraa nuuf kenneera Waaqayyo. Isin abdii bara baraa qabdu jajjabina bara baraa qabdu. Sagaleen gooftaa Yesuus Kiristoos waan bara baraati. Kanaaf lallabnaa, kanaaf dubbanna. Kanatu adda godhas. Nyaatanii dhuguu miti wangeelli kan jennuuf isa kanaaf. Sagalee Waaqayyoos kan inni himu waa'ee waan bara baraa qofa qaba wangeelli keenya. Tuqas arfaffaattan darba. 5ffaa irratti 5 gara hojii gaarii fi dubbii gaariitti nu fiduudhaaf. Lakkoofsa 17 gara hojii gaarii fi gara dubbii gaarii ta'eetti nu fiduuf. Hojiin gaarii ta'e jira, dubbiin gaarii ta'e jira. Dubbiin hin taane afaan kee keessaa hin bahin namni Waaqayyo Phaawulos hin jiru. Phaawulos namni Waaqayyo Ximiitiyoos fa'i hin jiru. Yaa Ximiitiyoos dubbiin nama gufachiisu afaan kee keessaa hin bahin. Wanti hin taane afaan kee keessaa hin bahin. Dubbiin nama yeellaa'isu afaan keessan keessaa hin bahin. Isan jedhee dubbatu sana. Hojii gaariidhaaf malaa, hojii gaariidhaaf waamamtan isa abbaan ergaa Yaaqoob jedhu sana. Asirratti hojii gaariidhaaf, dubbii gaariidhaaf nu waame Waaqayyo. Lakkoofsa 17. Innumti garaa keessan haa jajjabeessu, hojii gaarii fi dubbii gaarii hundumaatiifis isin haa cimsuu jedha. Baay'ee diqqee. Innumti garaa keessa maal godhu haa jajjabeessu. Hafuurri Waaqayyo jajjabeessaa. Asumaanan ergaa tokko isinii qaba. Kophaa jirtu yoo ta'e boloota Waaqayyo isin jajjabeessa. Jajjabeessaadha hafuurri Waaqayyo. Hafuurri Waaqayyo jajjabeessaadha. Isinillee kana of keessatti dubbadhaa. Hafuurri Waaqayyo si jabeessa. Qorumsa keessa jirta yoo ta'e si jabeessa. Dhukkuba keessa jirta yoo ta'e si jabeessa. Biyya kanatu rakkina qaba jettee yaadda yoo ta'e si jabeessa gooftaan. Kanuma duukaa hojjeta sagalichi. Dubbichi kan isaati waan ta'eef inni ittiin hojjeta. Ja'affaa kana irratti dhaaba isa kana. Mootummaa Waaqayyootiif waamamne. Boqonnaa 5 boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irra jira. Mootummaa Waaqayyootiif waamamtan jedhee dubbata iddoo kanarratti. Nan dubbisa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 5. Kana danda'uun keessan immoo firdii Waaqayyoo qajeelaa ta'uu isaa isin immoo mootummaa Waaqayyoo isaa amma dhiphachaa fi jirtan kanaaf kan maltan ta'uun keessan in argisiisaa jedha. Mootummaa Waaqayyoo isa kam? Isa amma dhiphachaa fi jirtan kanaaf kan maltan ta'uu keessan. Kana gochuudhaaf akkasin abdii qabaattan, akkasin jabaattaniif Waaqayyo isin waame karaa Kiristoos jedha. Waamamuun keenya mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa maaliif akka maltan? Mootummaa Waaqayyoof akka maltanitti. Mootummaa Waaqayyoof akka taanutti Waaqayyo nu gargaara. Biyya lafaa irratti lallabne, hiriyoota baay'ees qabaanne, waan akka biyya lafaatti buufachuu isa jedhu sana. Waan biyya lafaa buufattee lubbuu kee yoo dhabdeessa Yesuus Kiristoos jedha. Bu'aa maalii sii qabas jedhu sana. Biyya lafaa irratti waan baay'ee buufanne, jireenya bara baraa garuu sanaaf shakkii qabna taanaan, sanaaf shakkii jira taanaan deebi'uu qabna. Of ilaaluu qabna boloota. Nuyi mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf waamamne. Sababiin amanuu keenya, sababiin gara wangeelaa dhufu, sababiin wangeela lallabu, sababiin dhugaa ba'u mootummaa Waaqayyoo qofaaf. Kanaaf isaaf akka maltanitti isin haa gargaaruu jedha. Sagantaa tokko dura koo jira. Isaaf hin dubbisaa ture yaadda. Sagantaa sanaaf hin dubbisu waan tokko naaf
mootummaan waaqayyoo kuni garri itti Kiristoos nu waame kuni dhuguma obboloota koo waan sinsinnaa miti irraan darbu. Yeroo ammaa waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabuun akka irra darbu wayii fakkaata namatti. Irra hin darbu. Mootummaan waaqayyoo haaraa yeroo hundumaa. Dubbisuun ni qunnaa gale. Mootummaan waaqayyoo waa'een isaa haaraadha. Maal jedhaa? Iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadi namaas bira hin geenyedha. Isa qaba. Isa waaqayyoo ijoollee isaatiif qopheesse. Isa nuuf qophaa'ee jiru sana. Amma kana lallabuu dhiifnee waan biraa maal lallabu? Maali kan biraan kan nu dhufu? Kana naa ife. Kana nu badhe osoo dubbisu. Amma waa'ee waan kanaa dubbachuun erga duddoomee erga yeroon isaa irra darbeera ta'e inni dubbannu already waa'ee waan lafaa ta'edha jecha. Yaa obboloota koo akkamitti akkan isin dubba dubbe lallabii koo waan sanarra waan hin ta'iniif asuma keessatti of eega kontekstii garuu mootummaan waaqayyoo yeroo hundumaa haara. Fuulli waaqayyoo yeroo hundumaa haara. Araarri waaqayyoo yeroo hundumaa haara. Waaqayyoo namatti hin sinsinnaa. Mootummaan waaqayyoo yeroo hundumaa mootummaa ifaati. Mootummichi anaaf isiniif kenname. Kanaaf akka maltanittan waaqayyoo mootummaa waaqayyoo bara hamaa kana keessa jabeessee araara. Biyya lafaa irratti jira macaafa qulqulluun barri namni jiraatu muraasa. Inni argama har'a boru ca'u akka fixeensa ganama argamee gaggala badu akkas garuu jireenya amantii nuyi fudhanne kun amantii nuyi fudhanne kun kan bara baraatii kan isinitti iddoo jirtan maayikaa keessan banuu baattan illee ameen jedhaa fudhadhaa kan hubadhaa obboloota isitti Kiristoos si waame ani qoodii Kiristoos na waameef mootummaa waaqayyootiif. Kiristoos waaqarraa gadi bu'eef dhalanni kan waan dabalataati. Phaawulos waan gurguddaa sadii amma furiitti isaanii kadhata. Isa barreessina. Fedhii Phaawulos barreessitu. Fedhii Phaawulos warra Tesaloniqeetiif jettanii Waaqayyootti isaan waameef malan akka ta'aniif isaanii kadhata. Waamicha waaqayyootti isin waametti akkasin maltaniif akkasin jalaa owwaattaniifan isinii kadhata. Isa lammaffaa Tesaloniqee boqonnaa 1 lakkoofsa 11 amma 12. Isa lammaffaa Tesaloniqee boqonnaa 1 lakkoofsa 11 amma 12. Mene dubbisa ergicha waan hin jiru akkasitti sirriimatti isinii qabu. Kanaafis waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf gaarummaafis hawwa gaarii hundumaa fi hojii gaarummaafis hawwa gaarii hundumaa hojii amantiis humna isaatiin fixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif hin kadhannaa. Ani isa aara jiru sanaan barbaada. Kanaafis waaqayyo gooftaan waamicha isaaf akka maltan akkasiif godhatutti. Waamicha waaqayyootiif warra maltan waaqayyo isin haa godhu. Warra waamicha waaqayyootiif malan akka taatan jedha. Kanaaf maal godha isiniifan kadhadha. Lammaffaa irratti akkas ayyaana isaatiin jajjabina bara baraa fi abdii gaarii akka qabaattaniif dubbii gaariitiifis akka taataniif waaqayyo akka isin cimsuufan isinii kadhadha. Akka inni isin cimsuuf jettanii qabachuu dandeessu. Akka inni isin cimsuufan kadhadha jecha gabaabaadha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17. Akka inni maal godhu isin cimsuuf hafuura waaqayyoo nama dhaaba. Rakkina keessatti hafuura waaqayyoo isin dhaaba. Beela keessatti hafuura waaqayyoo isin dhaaba. Qophaa ta'uu keessatti hafuura waaqayyoo isin dhaaba. Ani ragaan akka hafuura waaqayyoo nama dhaaba. Waan hin gargaara jedhee akka inni gargaaru moo beekoo kana lallabu malee wangeellan dubbadhu kun waanuma akkuma tiyoorii wayii haasa'u miti. Hin godhu akkas. Akka waaqayyo nama gargaaru inni ragaa ba'u tokko ana.
akka waaqayyo humna namaa ta'u biyya ari'annaatti. Lafa wangeelli lafa qabatee jirutti wangeelli Yesuus Kiristoos akka humna namaa ta'u. Akka inni dinqii hojjetu, akka inni isa dhukkubsataa fayyisu, akka inni isa dhamaa hiiku, akka inni dukkana keessaa nama baasu ragaadha. Haleluuyaa. Wangeelli keenya humna qaba boroota. Keessa keessanitti akka jettanii akkasin dhaadhattan hin barbaada. Wangeelli Yesuus Kiristoos humna qaba jettanii. Wangeelli Yesuus Kiristoos humna qaba. Biddaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba jedha Ermiyaas keessatti. Ergaa Ibrootaa keessatti immoo akka burruusaatidha. Hin muraadha akka biddaatidha. Dubbiin Waaqayyoo biddaa itti fakkeessaa jirti. Hin muraa jedha. Haleluuyaa. Biddaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Dubbichi si marsee jira obboleettii obboleessa. Kanuma mee amantiin fudhadhaa. Ani ispiikerii waan hin ta'eef calluma jedheen dubbadhu. Mee dhaggeeffadhaa. Kana amantiidhaan fudhachuutu isin irra jira. Billaan Yesuus Kiristoos kan isin gargaaru sagalee isaatiin naannoo keessan fiigee jira. Mana keessan keessatti waa hojjechuu qaba dubbiin lallabu. Isin fayyisaa Waaqayyo. Isin hiikaa Waaqayyo. Abdii isinii kennaa Waaqayyo. Kana caalaa maal isinitti dubbadhu? Waaqayyo abdii isinii kenna boroota. Isin dhaaba Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Kophaa yommuu taatan isin dhaaba. Bira yommuu qabaattan isin dhaaba. Waa yommuu harka keessan irraa dhabdan isin dhaaba Waaqayyo. Waan isin dubbattan immoo isinii kenna. Waan Waaqayyoon baay'ee galateeffadhu. Biyya kana keessatti, biyya amma ani kee jiru kana keessatti Waaqayyo dubbii nuu kenna. Nu dadhaboota garuu dubbii nuu kenna. Hin kadhanna Waaqayyo nutti hima waan akkasii ta'a jedhee nutti hima Waaqayyo. Kanarratti kadhadhaa jedhee mata duree nuu kenna Waaqayyo. Akkasuma ta'a. Inuma ceenan, inuma darbinan, moo'ichaa moo'ichatti Waaqayyo nu ceesise, nu fide asiin dhufe. Egaa obboloo tokko sana isin deebisa. Akka isin amantaniif kan isinitti dubbachaa jira. Dubbiin Yesuus Kiristoos isin bira jira. Ilmi Waaqayyoo isin bira jira. Yesuus Kiristoos isin bira jira. Waan dubbatu kan amantiidhaan fudhadhaa malee akkuma saayinsii wayiitti yoo fudhattan yoo callifattanii dhaggeeffattan hin ta'u. Garuu dhaggeeffachuu keessa amantii keessa dabaluutu isin irra jira. Fudhadhaa dubbii kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kun mana keessan isin keessattis dhimma habaasu. Phaawulos akka jedhe dubba kadhataaf inni biraan. Lakkoofsa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti. Waaqayyo garaa keessan garaa jaalalaa isa kan ofii isaatiitti gara obsa kan Kiristoositti isiniif qajeelchuu jedha. Mee kutaa kana dubbisnu. Ishee kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Isa booda tuqaa tokko duwwaan naafaa sanumaan walitti qaba. Nan kadhadha isa booda. Haleluuyaa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 5 na duraa baafadhaa waa inni jedhu dhaggeeffadhaa. Akka kana gooftaan garaa keessan garaa jaalala Waaqayyootti nama jaallatetti garaa obsa Kiristoos argisiisetti qajeelchuu. Gooftaan garaa jaalala Waaqayyoo qajeelchudha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Gooftaan garaa keessan garaa eenyu? Garaa jaalalaa isa kan Waaqayyootti. Garaan Waaqayyoo garaa akkamiiti? Garaa jaalalaati. Garaa keessan garaa Waaqayyoo garaas akkasii isiniif jijjiirudha. Isiniif qajeelchudha. Jibba isin keessa haa baasu jechuudha. Garaa jaalalaa isiniif laatu jedhamni Waaqayyoo. Baay'ee natti tola. Garaa keessan garaa Waaqayyoo isan ittiin nama hundumaa jaallate. Waaqayyo tokkicha ilma isaa kennuuf biyya lafaa jaallateedha. Garaan Waaqayyoo garaa jaalalaati. Garaan Waaqayyoo garaa dhiifamaati. Garaa keessan garaa akkasii isiniif godha danda'u. Kadhannaa guddaadha baay'ee. Haleluuyaa. Kadhannaa kanarra gahuu dadhabuu keenya nu rakkisa malee amantiin keenya utuu kanarra gahe amantiin keenya utuu garaa Waaqayyo qabu haa turu. Qabaateerra qabaachuurra utuu geenye Waaqayyo qabaachuurra utuu geenye maachuriitiin ni jedhamu sana. Spiritual maachuriitiin ni jedhamu sana. Bilchina hafuuraan ni jedhamu sana. Gaafas wanti sirraasuu danda'u hin jiru. Inuun gulaalamtan amantiin keessan irraafamu nama laaltanii dogoggortan. Amma yeroo baay'ee argina. Miidiyaa kanarrattis haa ta'u lafattis haa ta'u namni waan obboleessaa uffatuun isin qorama. Waan inni nyaatuun isin qorama. Iddoon inni jiraatuun isin qorama. Akka inni itti nagaa nama gaafatuunis qormaata kee oola nama. Waan akkasii waan nu galchee hin qabu. Tokkoof tokko wangeela Kiristoos Yesuus Kiristoos lallabuu qofa.
jireenyi namaa waan nu galchuuf hin qabu. Kadhachuuf ala jaalalaan ala. Namoonni qoramaa oolan baay'eedha. Siyaasaaf jedhanii waan meeqaaf jedhanii inni nu galchu jechuu keenya miti. Wanti biyya lafaarra jiru baay'ee ijoollee waaqayyoo inuma ilaallata. Kadhachuudhaan, gorsuudhaan, qajeelchuudhaan, noo jechuun dura dhaabachuudhaan hin dandeenye. Dhimmi mootummaatti himus, dhimmi biyyaas, dhimmi nageenya biyyaas nu galcha, nu ilaallata. Ani biyya kana keessa jiraadhee biyya kanaaf bu'aan buusu taanaan akkasumaan jechuudha. Ijoollee waaqayyoo bu'aadha iddoo jiranii, bu'aadha mootummoota keessa jiraniifis, nuyi bu'aadha. Garuu inni jechaa jiru calluma jedhanii qalbii malee, yaada malee waan itti kan bututan akka caccabaa markabaatti amantii isaanii kan hurreessan baay'ee. Inni jalqabaa Kiristoositti amanuu keessatti gammada isa jabeessaa qabadha. Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Ayyaanni isiniif baay'atu. Asirra akka geenyuuf gooftaan nu haa gargaaru. Garaa eenyu qabaadhaa? Garaa waaqayyoo qabaadhaa jedha. Lammaffaan immoo obsa Yesuus Kiristoos obse qabaadhaa jedha. Obsi Yesuus Kiristoos yaadattu fannoo irratti akka inni nuu kadhate. Reebamuu akka inni danda'e. Arrabsamuu akka inni danda'e. Hin arrabsine deebisee. Hin reebame deebisee hin dubbanne. Dhugaa dhabe hin falmanne. Hin fannifame dhiisiif abbaa jedhee kadhateef. Garaa akkasiitti garaa keessa na fidi waaqayyoo jedha. Ameen. Waaqayyo garaa keessan garaa obsa Yesuus Kiristoos qabatoletti fidu jedha. Obsaa obboloota. Qorumsi yommuu isinitti dhufus obsaa jedha namni waaqayyoos. Akka warqeetti ba'uudhaaf. Namni waaqayyo Phexrosi warqeen inni baduyyuu qorama iddoo ta'e amantiin keessan isin ilaalamaa garuu jabaadhaa jedha. Ilaalamuutu isin irra jedha. Gaafa Yesuus deebi'ee dhufutti amantiin keessan inni jedhamee dhaabbatu suni attam qoramee haa ilaalamu jedha. Har'a biyya lafaa keessa gaafa jirtan obboloota waan baay'een isinitti bu'uu danda'a. Dhabuun qabaachuun waan lamaan isaa qorumsa waan ta'eef. Kophaa ta'uun namaatii kee jiraachuun, biyya ormaa jiraachuun, namoota wajjin hojjetan gidduuttis biyyi lafaa hundumti isaayyuu orma ijoollee waa miti ta'us iddoo garaagaraa jiraachuun qormaata namatti ta'uu danda'a. Egaa garuu jabeessaa amantii keessan eeggadhaa. Jabaadhaa obboloota koo. Iddoo kanatti waan tokko isinitti hima. Dubbii isa dhumaa kana jabeessaa qabadhaa. Garaa keessan garaa waaqayyootti nama jaallatetti obsa keessan immoo obsa Yesuus ittiin danda'etti isiniif adeebisuu jedhee dubbata. Dhumarratti waa'ee mootummaa waaqayyoo isaanii kadhatee xumure waaqayyo ayyaana isiniif kennu ayyaana itti isin dandeessan jedha. Ayyaana ittiin isin kana baattani isiniif kennu. Yesuus Kiristoosis fannoo irratti kan inni nu kadhate biyya lafaa keessatti akka isaan hedduu fi isin kadhadha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 18 dubbifnee walitti qabna. Boqonnaa 3 lakkoofsa 18 dubbisna. Akka jedha ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjina ta'uu about God's grace waa'ee ayyaana waaqayyoo isaanii kadhata. Ayyaanni waaqayyoo isinii wajjina ta'u. Ayyaanni waaqayyoo isin irratti haa obboloota. Dubbii kana keessatti garri jalqabaansaa warra waaqayyootiin waamaman yommuu taatan, warra waaqayyootiin fo'aman yommuu taatan, akeekii fo'amuu keenyaa maal akka ta'e gooftaan waan gurguddaa ja'a nutti hime. Wanta Phaawulos immoo jara kanaan kadhatee wantoota gurguddaa afur ilaalle dhumarratti waa'ee ayyaana waaqayyoo irra nu dhaabe. Namni waaqayyoos Phaawulos yeroo barreessu iddoo biraatti Tiitoodhaa fi ayyaanni waaqayyoo nama hundumaa fayyisu mul'ateeradha. Ayyaanichi nu bira jira. Nu eegaa akka lallabnuuf ayyaana nuu kenna, humna nuu kenna. Inni immoo seexana baasaa dhukkubsataa fayyisaa, dinqii hojjetaa namni akka amanu godha. Akka kadhannuuf ayyaana nu baay'isa. Haaleluyyaa. Ayyaanni Yesuus Kiristoos irratti haaf. Dubbii kana asumatti walitti qabee